Akkam jirtu maatiiwwan yuutuubii Peace Be Still nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Guyyaa irraattis immoo gaa carraa arganne kunoo sagalee dhugaa dubbii waaqayyo waliin barachuudhaaf jenna. Maqaan waaqayyo galateeffamu. Akkuma beektan egaa YouTube chaanaliin koo Peace Be Still jedhaan. Peace Be Still eessaa dhufee wanti kuni jettanii namoonni gaaffii kaaftan yoo jiraattanii Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin yeroo inni bidururra ture bubbee cimaan itti ka'ee ture. Innaa waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos harka isaa bal'isee bubbeen kun haa callisu jedhe, nagaan haa bu'u jedhe. Nagaan haa bu'u jechuudha. Peace Be Still jechuun waaqayyo ati nagaa buusi jechuudhaan. Karaa biraa immoo kadhannaadhas jechuudha wanti kun. Mee ergaan har'a isinii qabadhee dhiyaadhe tun dhiyaatini hin darbini kadhannaa ni godhanna. Isa dura garuu waan dubbachuu barbaada. Ergaan kun afaan sadiitiin darba. Afaan Ingiliffaa, afaan Amaariffaa fi afaan Oromootiin darba. Afaan sadiin darba. Kanaaf namoonni ergaa wangeelaa, ergaa bara dhumaa kana akka argataniif, ergaa dhugaa dubbii waaqayyoo kana akka argataniif adaraa keessan sheerii godhaa namoota wajjin hiraa fi dabarsaa ergaa kana isinis keessatti akka hirmaattaniif, eebba kanatti akka hirmaattaniif, YouTube chaanaliin kunis akka guddatuuf. Wangeelli bara biraa kuni, wangeelli bara dhumaa kuni biyya lafaa hundumaattis hin lallabama. Yommusis dhumni hin taane miti Maatiyuus 24:14 irratti. Kanaaf kan isin hubachiisu barbaada. Amma kadhannaa godhannee gara ergaa har'aatti haseenu. Yaa Waaqayyo abbaa keenya yeroo kana ergaa kana waan nu laatteef maqaan kee galateeffamu. Namni nama foonii barsiisuu hin danda'u, foonni foon barsiisuu hin danda'u. Hafuura keetu nu barsiisuu danda'a, hafuurri kee nu barsiisu. Ogummaan biyya lafaa gatii hin qabu yaa Waaqayyo, ogummaan kee inni waaqarraa nuuf kennamu maqaa Yesuusiin. Ameen. Ergaan har'a qabadhee isiniif dhiyaadhee geddarama sammuu jedha yookaan immoo mental transformation jedha. Geddarama sammuu utuun wanta biraa keessan seenini seenaa macaafa qulqulluu tokkoon isin dubbisuu barbaada. Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti wanta barreeffametu jira. Akkas jedha. Fakkeenya jireenya bara darbuu kanaa duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyoo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyoo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Jaalalli waaqayyoo kam akka ta'e, fedhi waaqayyoo kam akka ta'e adda baasaa hubadhaa malee isaati biyya lafaa kana hin fakkaatinaadhaan keessumatti iyyuu immoo hiikkaanni durii sun biyya lafaa kana hin fakkaatinaa waan biyya lafaa kana keessa jirus hin barbaadinaa jedha. Waaqayyoon fakkaadhaa malee sammuu keessan geddarama sammuu keessaniitiin wanta waaqayyotti tolu, wanta waaqayyoon gammachiisu hubadhaa malee discern ifama discern yookaan immoo adda baasaa hubadhaa. Kamtu waaqayyotti tola, kamtu waaqayyotti hin tolu jedhaati adda baasaa hubadhaa jedha. Ergaa kana keessatti ergaa Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti amma dubbifne kuni ergaa tokko nuuf erga. Ergaan isaa maali inni guddaan? Fedhi waaqayyoo, jaalalli waaqayyoo, wanti waaqayyoon gammachiisu kam akka ta'e adda baasaa hubadhaa jedhaan. Okay, erga akkas ta'eeti akkamittiin adda baafnee hubanna? Akkamittiin adda baafnee hubanna? Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 8 hamma 9tti irraan deebi'aa. Raajii Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 8 hamma 9tti maal jedhaa? Karaan koo akka karaa keessanii miti. Yaadni koos akka yaada keessanii miti. Karaan koo waaqni ardii kanarraa hamma fagaata. Yaadni koos yaada keessanirraa akkuma waaqni ardii kanarraa fagaatu, samiin kun akkuma ardii kanarraa fagaatu hammoo kana fagaata jedha. Ergaa guddaatu kana keessa jira. Yaadni keenyaaf yaadni waaqaa hamma kan erga gargar fagaate, karaan keenyaaf karaan waaqaa hamma kan erga gargar fagaateeti akkamittiiniti wanta waaqayyoon gammachiisu beekuu dandeenya. Roomee 12 irratti wanta waaqayyoon gammachiisu, wanta fedha waaqayyoo ta'e, wanta waaqayyotti tolu fedha isaa hubachuu akka dandeessanii fi sammuun keessan haa geddaramu jedha. Akkamittiin beekuu dandeenya? Fakkeenya lama isinii kennuu barbaada. The golden rule kan jennu tokko jira miti Ingiliffaa keessatti. The golden rule jechuun namni gaarii
akkasii godhu yoo barbaadde atis gaarii godhiifedha. Yesuustu dubbate fakkeenya kana biyyi lafaa sitti dhimma baaharra. Inni lammaffaa immoo dhiyoo kana baradhe maal jedha? The platinum rule jechuun immoo nama tokkoof yeroo waa gootu caljetti yoo mangoodini maal barbaada namni suni, maal fedha namni suni, maal jaallata namni suni jedhiitii qoradhu fedha nama sana. Isa booda wanti ati gootuuf suni namni suni ni galateeffata, ni jaallata, appreciate gochuu danda'a jedha. The platinum rule. Wal fakkaata kun inni lammataa kunis inni seerri isaa kuni principle isaa macaafa qulqulluu keessaa waan dhufedha. Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti maal jedha wangeelli keenya? Namni tokko fedhuma isaa duwwaa hin ilaalini obboleessa isaatiifis kan ta'u malee jedhaan. Filiphisius 2:4 dubbifadha. Yeroon keenya yeroo gabaabaa waan ta'eef yaqeen dubbisu. Fedhuma isaa utuu hin ta'ini obboleessa isaatiif isa kaaniifis immoo maaltu ta'a? Fedhi warra kaan immoo maal jedhaati hubadhaa malee fedhuma keessan duwwaa duukaan bu'inaa jedha wangeelli nu gorsa. Kana agartanii icciti guddaan achirra jira. Akkuma platinum rule jenne sana interestiin nama tokko kan fedhi nama tokko wanti namni tokko jaallatu, wanti namni tokko fedhu, wanta nama tokko gammachiisu maal jedhu. Amma fakkeenyaaf yeroo kaadhimaa qabaattanii nama jaallattanii kaadhimaa sana maal jaallatti, yaadi ishee maali, maaltu isheetti tola, giiftii koo jettaniiti miti kan wanni taatan yookaan immoo gooftaa koo jettanii isa ta'u ishee isa ta'u. Innaa maal jaallatti jettanii yeroo fudhattaniiti waa'ee nama sanaa kan qorattan ni qorattu. Innaa qorachuun sun immoo akkuma wanni kana remote control kana as teessanii dhuma TV keessanii takka gootanii dhuma achitti haasa'utti jalqaba miti. Itti dhiyaattu, walitti dhiyaattaniiti wal qorattu. Akkuma kana fedha waaqayyoo waan gammachiisu, waan waaqayyotti tolu baruu yoo barbaaddanii wangeela kana keessatti maaltu barreeffamee jira? Maaltu jira wangeela kana keessa? Fedhi waaqayyo fedha isaa hundumaa, akeeka isaa hundumaa, karaa isaa hundumaa, yaada isaa hundumaa, yaadi koo akka yaada keessanii miti, karaan koos akka karaa keessanii miti jedhee barreesseera miti nuuf. Garuu karaan isaas akkam ree? Yaadi isaas akkam kan jedhu as keessatti nuuf barreessee jira. Maqaan isaa galateeffamu. Kanaafi biyya lafaarraa fagaattanii biyya lafaa fakkaachuu dhiiftanii sammuun keessan akka gaddaramu, sammuun keessan yaadi keessan akka gara yaada waaqayyootti, karaan keessan akka karaa waaqayyootti cululuqu, karaa isa duukaa bu'u, karaa isaa wajjin akka wal fakkaatu, wal simatu, wal argu yoo barbaaddanii yeroo fudhattanii wangeela keessatti waa'ee amala waaqayyoo kan barreeffame kana dubbisuutu isinirra jira jechuudhaan. Dubbisuutu isinirra jira. Yoo kana ta'uudhaa baate obboloota karaan sun waliin argu. Isin bahaan deemtuun inni dhiyaarra jira. Isin kaabaan jirtu inni kibbarra jira. Waliin argu jechuudha. Ingiliffaan diametrically opposite jedhuun yookaan immoo waan waliin agarre. As bakka tokko bitta jira tokko mirga jira. Waliin argu. Kanaafiti Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti maal jedha? Ilaa hoolaa waaqayyoo cubbuu biyya lafaa hundumaa kan balleessu jedha. Ilaa hoolaa waaqayyoo. Ilaa jechuun kun ilaalii jechuudha. Behold in Ingiliffaan. Behold jechuun ilaali hoolaa waaqayyoo. Iji keenya hoolaa waaqayyoo irra yeroo ta'u, fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos irra yeroo ta'u, wanti biyya lafaa kanaa mi'aayinni isaa nutti hafa jechuudhaan yaadi keenya akka yaada waaqayyoo ta'a. Karaan keenya karaa waaqayyoo ta'a. Yoo garuu yaadni keenya waama biyya lafaa kanaa yaadaa hollate, waama biyya lafaa kanaa haasaa hollate, waama karoora biyya lafaa kanaa yoo ta'e, yooma akka bizineesii biyya lafaa kana, jireenya biyya lafaa kana duukaa fiiguu duwwaa yoo ta'e, biyyi lafaa fi wanti biyya lafaa keessa jiru hin darba jedha wangeelli. Nus duukaa dabarra. Jireenya bara baraa dhabna. Kanaaf miti gooftaa Yesuus Kiristoos kan nuuf du'e. Kanaafiti Roomee boqonnaa 12:2 irratti maal jedha? Sammuu keessan gaddaramaa malee waan biyya lafaa kanaan fakkaatinaa. Sammuu keessan gaddaramuudhaan fedhi waaqayyoo maal akka ta'e, jaalalli waaqayyoo, yaadi isaa, fedhi isaa maal akka ta'e hubadhaa malee biyya lafaa kanaa hin fakkaatinaa jedha. Dukkanaaf ifni waan walitti qabu hin jiru obboloota ko.
ifaaf dukkana waliin makeen jiraadha yeroodhumaaf jettanii yoo of goyyoomsitanii ni qaanoftu. Guyyaa guddaa sanatti guyyaatti gooftaan keenya waaqarraa ulfinaan mul'atutti ya tullu na dhoksi ya gaaraa na dhossi jettanii fiiddu jechuudha sifachi. Ani akkas ta'uun barbaadu. Filmaata koo miti. Filmaati kan keessan yeroo darbe baranneerra yuutuubii koo irratti waa'ee filmaata sammuu nagaa buusuudhaa fi filannaa sammuu bilisummaa sammuu kan jedhu irratti bal'isee kaa'een ture. Waaqayyo bilisummaa sammuu ganama nuu kenne sana uumama irratti nuu seera uumamaa keessatti nuu kenne sana nurraan fudhatu. Kanaafiti kana godhi jedhee nun cinqu yookaan immoo humnaan nun dhiibu. Kanaaf filmaati kan keessan yookaan karaa biyya lafaarra deemtu yookaan karaa waaqayyo irra deemu yookaan akka yaada mataa keessaniif akka yaada biyya lafaatti deemu yookaan immoo akka karaa yaada waaqayyo irra deemu. Lamaan isaa garuu akkas akkuma wayyaa dha'u kana bifa adda addaatiin faabrikiisaa yookaan immoo kirriisaa wal keessa goonee bareechinee hojjennee ta'an hin danda'amu. Hin danda'amu. Arbiin isaan fudhatu kan waaqaaf ogummaa waaqaa fi beekumsa waaqaa duwwaatu wayyaa dha'amu sana bareechee fixuu danda'a. Innis immoo amala waaqaa jireenya kiristiyaanummaa nuti jiraannu jechuudhaan. Kanaaf obboloota koo wal makuun hin danda'amu. Kanaaf waaqayyo karaan koo karaa keessanirraa waaqni samiin akka waaqa ardii kanarraa fagaatu akkasuma fagaata jedha. Yaanni koos akkuma kana jedha. Kanaaf gara dhumaatti wantan jedhu karaa sana baruu yoo barbaaddan fedha waaqayyoo baruu yoo barbaaddan yaada waaqayyoo baruu yoo barbaaddan kunooti as keessatti wanti nuun barreeffamne hin jiru. Wanti hin barreeffamne hin jiru. Namumti maayimiin tokkollee dubbiseedhuma akka hubachuu danda'utti kan wangeelli kun barreeffame. Doctorate degree maaloo isin hin barbaachisu kan hubachuudhaaf. Maali baadiyyaa keessa deemni barsiisaa ture miti yeroo ijoollummaa keenya haras gochaa kan jirtu. Namoonni harallee namni barate baay'achuu danda'a yeroos namoonni hin dubbifne illee baay'eetu jiru. Yookaan immoo kanuma dubbisuu duwwaa danda'an. Kudha lamallee kan hin finne. Garuu jireenya kitaaba qulqulluu kana keessa kan jiru baay'eetti. Intalanii kan beekan fedha waaqayyoo jireenya waaqayyoon gammachiisu kan jiraatan waaqayyoof jireenya isaanii kan kennan baay'eetu jiru ni beektu. Kanaaf obboloota ko biyyi lafaan darba. Biyya lafaan fakkaatinaa geddarama sammuu keessaniini wanta waaqayyoon gammachiisu hubadhaa malee jedha. Kan akka goonuuf waaqayyoon nu gargaaru gara dhumaatti faarfannaa tokkoon isinii faarfadhaa. Faarfannaan kun maal jedha? Gooftaa Yesuus an qulqullaa'uun fedha jedha. Lubbuu koo keessa ati akka jiraattu waaqa tolfamaas na keessaa balleessi na qulleessi cabbiirras na addeessi cabbii caalaa nan addaadhaati na qulleessi cabbiirras na addeessi jedha. Gooftaa Yesuus teessoo keerraa nu ilaali aarsaa guutuus akkasii dhiyeessinuuf mataa koos siif dabarsee nan kenna jedha. Gooftaa Yesuus ani kanan si kadhadhu miilla kee jala taa'ee sin eeggadha. Amantiidhaan dhiigni kee na qulleessa jedha. Gooftaan Yesuus obsaan ani sin eeggadha. Kottu garaa haaraa na keessatti uumi. Warra si fedhan duraa ati hin diddu jedha. Abdii guddaadha kun miti. Warra si fedhan hin didduti. Na waaqayyo akka nu qulqulleessu cabbii caalaa. Gooftaa Yesuusaan qulqullaa'uun fedha lubbuu koo keessaati ka jiraattu waaqa tolfamaas na keessa balleessi na qulleessi cabbiirras na addeessi. Cabbii caalaa nana dadati na qulleessi cabbiirraa na addeessi. Gooftaa Yesuus teessoo keerraa nu ilaali aarsaa guutuus akkasii dhiyeessinu mataa koo siif dabarsee nan kenna.
cabbi calas nanadadati nakulesis cabbirana desi Gufta Yesus obsanan sinegada Utugara harana kesatumi Warasi fedan dura atin dedu Nakulesi cabirana desi Cabbi cala nanadadati Nakulesi cabirana desi Kanan Ya Waaqayyo abbaa cabbi caalaan waddeessi warra si fedhan warra si kadhatan jalaa hin diddu jedha garaa haaraa nuu uumi yaada haaraa nuu uumi yaada keenya sammuu keenya garaa keenya geddare yaa Waaqayyo ati siif wanti dadhabamu hin jiru fedha keenya ati nu geddare biyya lafaa kana duukaa buunee biyya lafaa darbuuf jettu kana yeroon itti aduun itti dhi'e kana duukaa utuu fiignu yericha akka hin gabaabbanne balbalicha akka nutti hin cufamne har'atu yeroon jiru har'a guyyaan fayyina ija keenya nuuf bani yaa Waaqayyo karaa biyya lafaatu hin ta'in karaa dukkanaatu hin ta'in karaa ifaarra akka deemnu sagalee dhugaa dubbii keetii karaa wangeelaa kan nuuf laatte kana keessatti immoo dhugumaan yeroo addaa qabaannee sijjin yeroo hundumaa yeroo akka dabarsinu kadhannaadhaaf sagalee dhugaa dubbii Waaqayyoo qorachuudhaan sijjin yeroo akka dabarsinuuf nu gargaara humnaaf jabina nuuf kenna qoromsa seexanaa hundumaa irratti humna nuuf kenna waan nu dhageesseef maqaan kee bara amma bara baraatti galateeffamu yeroo keenya hafe hundumaattis ati wajjin ta'e dhaggeeffatoota keenyas yaa Waaqayyo ati isaaniin eebbisi humnaaf jabina isaaniif ta'e maqaa Yesuusiin ameen